Yo ya alafi keessa teettaniitiin sagantaa keenya Caayaa TV oduu olma Oromiyaa dhageeffachuudhaaf kanneen yeroo keessanii akkasumas harsa godhuudhaan chaanaalii keenya hordofaa jirtan hundi keessanii nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu. Kuni Caayaa TV Suudaan Kaartuum irratti argamu olma Oromiyaadha. Ayyaana Irreechaa TV injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ammoo daraafii gadadoo sirne PP uummata keenya rangaa jiru kan golee Oromiyaarraa ragaa qabatamaan odeeffannee wajjin isinii dhiyeessina. Oduu kana wajjin ani Soof Margadaati hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'a. Abdii Firreen Gaachana uummata Oromoodha godina Qeellam Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Qashmaandoo mooraa waraanaa PP haleeluudhaan humnoota diinaa hedduu irratti tarkaanfii guyyaa kaleessaa fudhatu maddeen WBO zoonii lixaa gabaasan. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Waamaa Hagaloo keessatti silmaan Oromoo jumlaadhaan hojjettoota mootummaarraa qabee lama jiraachuu maddeen kanas ragaa wabeeffannee qabna. Irreechi hora aarsadee baranaa milkaa'inaan xumuramaa qaamni hunduu akka irratti hirmaatu jechuudhaan abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa dubbatanis bittiin faallaa taateeti mooraan akkasumas horri irreechaa Finfinneen handhuura Oromiyaa qe'ee ganamaa irratti ni Riippaabilikaan Gaardii 5,000 bobbaafamuu fi akkasumas suuraaleen saba himaa garaagaraa osoo hin ta'in qaamaan ergaa bilbilaa arganneeti jirra. Gama biraatiin ammoo daqiiqaa 30 duratti Firii Jawaar Mahammad Firii Hacaaluu Hundeessaa jechuudhaan ammasii Addabaabaayii Masqalaatti mormiin dhoowwuu kanas maddeen isiniif balballeessinu qabna. Turtii har'aa wajjin gama oduu balbaloomitti ceenaa nu faana bu'a. Onkoloolessa tokko 2021 kuni Caayaa TVdha. Oduuwwan balbaloomii keenya injifannoo waraana bilisummaa Oromootiin eegalla. Abdii Firreen Gaachana uummata Oromoo godina Wallaggaa Qeellam Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Qashmaandoo jedhamtutti fulbaana 30 humna weerartoota kaambiitti seenuun barbadeessuun hedduu isaanii ajjeesuu fi kaambichas gubuu isaatiif noonni naannoo sana jiran hundi isaanii tiyyaan nabaasii dhiyeessuu isaanii maddeen duula Jaallaggasaa Wagii zoonii lixa WBO gabaasanii. Guyyamaa fulbaana 30 godina Qeellam Wallaggaa Dambidooloo bakka addaa Meexxii Dhagaa Cabsaa jedhamutti Abdii Firreen Gaachana uummata Oromoo humna diinota haaxee hidhuudhaan waraana sakatta'iinsaaf bahe hedduu ajjeesuudhaan kanneen hafan madoonii fi akkasumas boojuudhaan adamu waraanni bilisummaa Oromoodha. Ona zoonii lixaa irraa maddeen raadiyoo har'aataa biyyoolessaa wabeeffatan gabaasaniiti jiru. Gama biraatiin shira ayyaana irreechaatiin wal qabateetiin karaa adda addaa irratti xaxamaa jiru waardiyaan uummata Oromoodha yaadachiisaaf akeekkachiisa kenneetii jira. Shira maqaa balleessii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin onoota adda addaa keessatti ittiin daldalachuu fi daldaltoonni bu'aa yerootii fi sirna jala deemanii fi kanneen seenaaf eenyummaa uummataa hin beekneef durgoo guyyaa tokkootiif jecha saba isaanii gurguratan dhimmoota akkanaatii fi burjaajii uummata Oromoo walitti buusuu fi shiroota adda addaatiin Oromoo ajjeesan irraa akka of qusatus qeerroon bilisummaa Oromoo jabeessee dhaameetii jira. Reessi horaa aarsadeetii fi akkasumas handhuura Oromiyaa irratti kabajamuuf deemu kun eenyummaaf jiraachuu Oromoo fi Oromummaa qe'ee keenya ganamaa kan wareegamni qaqqaaliin itti kafalame waan ta'eef mootummaan aangoo butee masara mootummaa keessatti sirna hambaa leellisaa jiru kun ayyaana keenya irreecha safuu duudhaa akkasumas ammoo qajeelfama Shimallis Abdiisaatii fi
Cunquronni ergamtoota hedduun isaanii manneen uffata aadaa Oromoo saamsuudhaan uummata Oromoo guruu fi safuuf duudhaa Oromoodha. Akkuma kaleessa wabeeffatan aangoo isaan magaalaa Finfinnee irraa kaasee paartii Abenii fi Izeemaadhaaf kennan irraa kaasee qe'ee abbaa keenyaatii fi aadaaf safuu duudhaa Oromummaa keenyaatiin qaamni nutti dhuftan wareegama kamiyyuu kaffaluudhaaf qophoofne jirra jechuudhaan dubbataniitiin jirani. Gama biraatiin godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galootti mano Oromoo dimshaashan hedduun isaanii hidhamaatti jiraachuu fi sirni irra jiru ilmaan Oromoo ukkaamsuu akka itti fufee odeessi Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galoo irraa arganne ni ibsa. Kanumaan wal qabsiiseetiin namoota maqaan nu ga'e keessaa Dirba Tashoomaa Ogeessa qonnaa kan ta'e Abdurazaq Muhammad barsiisaa kan ta'e akkasumas Gammachuu Waaqasaa kan ta'e Ogeessa Fayyaatii fi Fayyisaa Dinqaa kan jedhamanii hoogganaa buufata fayyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Galoo ta'uudhaa fi kanneen maqaan nuun qaqqabin hedduudhaan jumlaan hidhama jiraachuu maddeen onoota Wallagga Bahaa irraa odeeffannee gabaasanii jiran. Oduu turee nu qaqqabeen godina addaa naannawaa Finfinnee irratti kallattiiwwan karraa shananii jiranii wal qabsiisee eegaa afurtamaan duratti maddeen odeessaa godina addaa kan naannawaa Burraayyuu Sabbataaf Galaanii fi Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa ga'een konkolaataa sakatta'iinsa godhamaa jiruun abbootii akkasumas ilmaan Oromoo qeerroowwan hedduu uffata aadaa Oromoo kan mallattoo Irreechaa fi alaabaa Abbaa Gadaa uffatanii qullaa irraa yaasaniiti sirni aangoorra jiru salphisaa akka jirutu himame. Waamichi Abbaa Gadaa kun soba yookiin ammoo maqaadhaa fi uwwisa reediyootii fi olola ittiin kaleessa bartee fi aangoo dheereffatan ta'uu fi faayidaa qabeessa akka hin taane sirni Abbaa Gadaa jedhamu kan haqa dhugaatii muruu fi uummata Oromoo walteffate akka hin jirres himamaati jira. Kanaaf wal qabsiisee ilmaan Oromoo hedduun isaanii gara dhibbootaatiin lakkaa'aman keessattuu odeessa naannawa Dirree jedhamuu fi akkasumas Guutee jedhamu Burraayyuu kutaa addaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti sakatta'iinsa iddoo Keellaa jedhamutti godhaa jiraniin ilmaan Oromoo akka maleedhaa uleen caccabsaa akka jirantu himame. Eenyummaa isaanii kabajuuf uffata alaabaa paartii tokkoo kan taane alaabaa Abbaa Gadaatii fi uffata aadaa Oromootiin yeroo isaan miidhaganii kiiloomeetira hedduu aarsaa fi bu'aa bayii keessaa bahaniitiin hora Finfinnee irratti argamuuf deemanii sirni biltsiginnaa aangoo Izeemaa fi akkasumas Abenii qoode kun karra Oromoon akka ol hin seenne dhoorkuu akka agarsiisaa jiruu fi kanaafis uummanni Oromoo tokkummaa isaa cimsuu akka qabutu dhaamamaa jira. Abbaan qabeenyaa Oromoo akkasumas abbaan duulaa horaa Hundeessaa deebisee qe'ee ganamaa dhaabaadhaa jaalli kabajamaan ulfaatan abbaa hiyyeejiidhaa Dinquu Dayyaasaa turtii OMN wajjin taasisaniin dhaamsa gurguddaa dhaamanii jiran. Mootummaan foollee jedheetiin maqaa ifiitti moggaasuun ofitti qabaa jiru seenaa keessatti illee isaaf hin mijatu. Foolleen kan kaleessa sirna ganamaa keessatti irbuu seenee qajeelfama abbaa duulaatiif abbaa malkaa Abbaa Gadaa fudhachuudhaan Irreecha kana soneessee milkeessee asiin ga'e waan ta'eef mootummaan ilmaan Oromoo ganama irbuu malkaa horaa Finfinneetii fi Arsadee irratti seenanii foolleewwan kanneen alatti dhiibuudhaan foolleewwan biraa moggaasuudhaan gochuun kun homaata akkas jijjiirama kan hin finnee fi inumayyuu deebi'aniitiin kan kana gochaa jiruu fi nagaa biyyattii tasgabbeessaa jiru foolleewwan ganama irbuu qaban ta'uu mootummaan hubachuu qaba jechuudhaan dhaamsa yoo dhaamanii ayyaanni Irreecha ayyaana nagayaa ayyaana gadaa quufaa fi gabbina kawaa hunda keessatti ta'uu jechuudhaan jechoota isaanii sooqof sorgoodhaan gabaabsanii yoo dubbatanii kama biraatiin ammoo jechuudha abbootiin gadaa karra shanan Finfinneedhaa shantammanii murtii heera gadaa ganamaa keessatti bilisummaa yaadaa aadaa safuu fi duudhaa akkasumas wal jaalalaaf tokkummaa bara bacaqii gannaa keessaa birraa ifaa bonatti bahanii fi tokkummaa wal yaadataa fi hariiroo seenaa eenyummaa Oromoodhaa itti dagaagfatan malee kuni dirree siyaasaa yookiin waraanaa ta'uudhaan sodaatamuu hin qabu jechuudhaan akkasumas dhaamsa baga ittiin isiniin ga'eedha abbaan duulaa abbaan qabeenyaa Oromoodhaa Jaal Dinquu Dayyaasaa dhaamaniiru.
Itoophiyaatti qiyaamaan addaa bu'uuf deemaa jiraachuu komiini Antonio Guterres barreessaa mootummoota kan mana marii ce'umsaa mootummoota gamtoomaniiti. United States dabalatee gamtaa Awurooppaa fi biyyoonni adda addaa hojjettoota United Nations kan dhaabbata gargaarsa namoomaa gama Tigraay fi akkasumas iddoowwan lolli jirutti gargaarsa nyaataatii fi wabii midhaan nyaataa geessaa jiran sa'aatii 72 keessatti yookiin guyyaa 3 keessatti dirree Itoophiyaa gadhiisaa bayaa jechuun Dr. Zinaabu yookiin Abiyoot Kaasayeedha. Kuni fala Itoophiyaan guyyaa qiyaamatti seenaa jiraachuudha akeeka jirani. Kana malees jalqabumaa akkuma beekamu daa'ima garaadhaaf boossuu jabbiin irra jette jedhee akkuma Oromoon mammaaku egaa addunyaa duraanuu Abiyoot Kaasayeedha akkamiin haada itti kennee akka adurree guddisatti ofirraa darbina jechaa jirtu hojjettoota dhaabbata gamtoomanii kan ilmaan Oromootii fi akkasumas wabii midhaan nyaataa dhala namaatii fi jireenya rakkoo baqaatii fi gadadoo lola Itoophiyaa keessatti Abiyyi Ahmadii fi TPLF yookiin TDF jidduutti baname kanaan gargaarsa namoomaa dhama'anii wareegama qaqqaalii kabalanii dhaabbata gamtoomanitti hojjettoonni hedduun gammoojjii Saharaa Affaarii fi Tigraay keessaa ce'anii yeroo godhaa jiran kanatti uggurri jalqaba torbeewwan darbee konkolaataa geejjiba tajaajila gargaarsa rabsanii fi hojjettoota isaa hidhuu kan eegale Abiyoot Kaasee yookiin ammoo jaarsi Zinnaash Taayyaachoodha. Amma ammoo hojjettoota United Nations jechuun qaama bilisa mootummoota gamtoomanii kan furtuu addunyaa ta'een sa'aatii 72 keessatti narraa bahaa jechuun maraattummaa qofa osoo hin ta'in Abiyyi Ahmad namni fiin jedhu kun nama haadaan isa hidhatu waan dhabeef guyyaan qiyaamaa itti bu'uu deema jechuudhaan xiinxaltoonni rogeeyyii miidiyaa adda addaa odeessuu irratti argamu. Biraatiin oduuwwan turanii rakkabanii dhaabbanni fannoo diimaa addunyaa yookiin International Red Cross Association kana jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa booji'amtoota humnoota PP kan ta'an kanneen saba isaaniitiif lolu fedhinnaa isaaniitiin qaban gartummaa aantummaa eenyummaa bilisummaa isaaniitiif fedhii isaaniitiin qabanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin leenji'aniitiin hojiitti seenanii yoo jiran kanneen maatii isaaniitti galuu barbaadaniif ammoo haala mijeessuuf tattaaffii adda addaa godhaa jiraachuu Jaal Odaa Tarbii dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaadha toora tiwutaraa fi akkasumas sooshaal miidiyaa biima saba himaa waraana bilisummaa Oromoo kan sadarkaa addunyaa irratti maxxansuudhaan ni hatama. BBC fi akkasumas miidiyaalee adda addaa kana malees tiwutaraa dhaabbata fannoo idila addunyaa kan ta'e International Red Cross Association akka himetti waraanni bilisummaa Oromoo yookiin ONA kan jedhamu booji'amtoota humnoota poolisii addaatii fi raayyaa ittisaa hedduu kumootaan lakkaayaman zoonii lixaatti booji'aman nagaan nurraa fuudhaa mootummaatti kennaa yoo jedhu Abiyyi Ahmad ammoo kanaan hayyamu waan isin galche hin qabu jechuudhaan nu dhoowwee jira Abiyyi Ahmad nama ofiin jedhutu nu uggure jechuudhaan dhaabbanni fannoo diimaa addunyaadha naamusaa fi aantummaa waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu qabiinsa loltoota booji'amaniitiif godhaa jiru dinqisiifachuun bira darbuudhaan ree loltoota kanaatiif addunyaan akka itti yaaddu jechuudhaan deebii isaa toora tiwutaraa irratti dubbii himaa idila addunyaa Jaal Odaa Tarbiitiif deebisuu maddeen gabaasaniiru. Lammiiwwan ilmaan Oromoodhaa jireenya baqaa Suud Arabiyaa keessatti 300 ol akka ta'an yeroo garaagaraa odeessii miidiyaaleetii fi akkasumas nutis gabaasaa turuun keenya ni yadatama. Kanneen keessaa guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 30,2020 gara buufata Boolee Internaashinaalitti kan deebi'an yoo ta'u kanneen keessaa 207 daa'imman yoo ta'an 233 ammoo dubartoota ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa qoosuu fi fakkeessuu gama biraatiin qalbiin kajeellaa gargaarsaa barbaada gama biraatiin ammoo harka mirgaatiin dhala namaa cunqursuu fi fala lola waraanaa kan rabbii fi uumaa namaatiin illee walitti banaa jiraachuu fi kuni fakkeessuudha malee lammiiwwan ifiitiif birmachuu miti jechuun gabaafamaa jira. Haa ta'uuti malee yeroo garaagaraatti bihimaan ministeera dantaalaa kan ifiin jedhuu fi jaarsi umrii guutuu achiin kaane diinaa muftii jechuun kan ifi waamu kan gulantaa fi guddinni isaallee bara dhufaa dabraa achi ta'ee akka dubbatutti baajata hin qabnu biyyattiin lolarra jirti yoo jedhus tibbaa guyyoota torbee lamaan duran darbe keessatti akka himamaa ture baatii hagayyaa keessatti jechuudha. Itoophiyaan lammiiwwan achiin qabdu qoonsilaa isii kan Suud Arabiyaallee cuftee jirti jechuudhaan miidiyaalee adda addaatii fi haaloo adda addaa yookiin ammoo waakkii adda addaa deebisaa turus
maqaadhaaf guyyaa kaleessaa 440 gara biyyatti galchee jira. Daa'imman dugdarra jiranis lakkaa'eeti maddeentu gabaase. Oduu keenya gama biraatiin godina adda Beenishaangul Gumuuzitti humnoonni Amaaraa seeraan ala ganyoota shaagarii fi akkasumas immoo ergamtoota Itiyyee Zinnaashiin bobbaafaman ilmaan Oromoo irratti jumlaan ajjechaa kan itti hubanitti jiraachuu fi akka sooshaal miidiyaan adda addaa gabaasaa jiranitti reeffi ilmaan Oromoodhaa keessattuu ona ganda Doobbaa aanaa Dibaat akkasumas ganda Caancoo fi magaalaa Boorsaa fi kan kana fakkaatan irratti reeffi Oromoo ajjeefamee lafarraa harkifamu dubartoota daa'imman hedduun keessatti akka jiranii fi hangammatti lubbuun nama 7 humnoota Amaaraatiin kan bahe yoo ta'u aanaa Dibaat keessatti jechuudha. Haalli yeroo ammaan kana hedduu ulfaataa ta'uudhaan ilmaan Oromoo wabii jireenyaa dhabaachuun beekamee jira. Akka BBCdhaaf gaaffii waakkii deebise sirni aangoo tikfamaa kan bulchiinsa mootummaa kominikeeshiniidhaa aanaa Matakkal jechuudha. Mallasaa Bayyanaa kan jedhamu BBC wajjin turtii taasiseen lubbuun namoota badees hin jiru. Isaan mana barumsaa keessa qubatanii mirga lammiiwwan ummatoota kan naannoo Amaaraa fi saboota hundumaa eeguudhaaf jechuudhaan moototiin isaaniif gooftoliin isaanii waan itti himeen ilmaan Oromoo kana godhaa jirus ragaan qabatamaan amma bayaa jiru guyyoota lameen dura jechuudha. Yoo diqqaate keessattuu namoonni 15 ol kan ajjeefamanii fi ammaaf ragaan nama 7 qofti kan argame aanaa Dibaat ganda Doobbaatii fi Caancoo keessattuu hedduu yaaddoon gurguddaan akka jiruu fi addunyaan akkasumas uummanni biyyattiidha waan kana callisee ilaaluu akka hin qabnee fi manneen 23 haga ammatti ibiddaan barbadaawanii wabii jireenyaa malee jiraachuu maddeen odeeffannee kan OMN wabeeffatan gabaasanii. Odeeffannaa biraatiin dubbiin raagaa fi rarraga biltsiginnaa yookiin ammoo jechuudha warra soddaa taayee dongoraadhaa ammallee dubbii rifaasisu humnaan osoo hin ta'in uummanni biyyattii akkasumas sabni mirga fi dhabee fi eenyummaa fi mulqamuuf deemu kan guyyaa adiitti waraabessi adiin Goondarii itti lallabaa jiru. Finfinnee keessatti killeewwan isaa Minilikirraa hamma Haile Sillaasee Dargiirraa hamma Abiyyitti killee isaa buruuffateetiin sirnoota goobana daaceetiin amma immoo goobana caaluun haaromsamee ilmaan Oromoodhaa Hacaaluu Hundeessaa dhidhimsuun hayyuu Oromoo fi addunyaadhaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa qondaaltota qabsaa'ota gameeyyii motora qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa fi kanneen akka Mikaa'el Booranii fi Lammii Beenyaa fa'aa hidhee achi buuteen isaanii dhabameetiin akka nama waraabessa foon qalatee yookiin ammoo foon jaji'atee irra ciisutti boraafateetiin mirga dhala namaatii fi akkasumas heera Oromoo ukkaamsee balleessuudha afaan qawweetti kan jijjiirate sirni Abiyyi Ahmad kan ifiin jedhu Riippaabilikaan Gaardii 5,000 kan haleellaa TPLF irraa baqatanii dhufanii addabaabayii masqalaa Finfinnee irratti hiriirsisuudhaan akka nama agarsiisa waraanaa mootummaa Kooriyaatti agarsiisutti guyyaa kaleessa irraa hamma waaree har'a galgalaatti gadi ba'aa jiraatus dubbittiin dubbii faallaa itti taatee argamuu fi daqiiqaa istiidiyoo seennee jechuun 40 gahan dura jechuudha. Free Jawaar Mohammad, Free Baqqalaa Garbaa, Justice for Hacaaluu, Abiyyi the Killer kan jedhu dhaadannoon dhagahamaa akka turee fi isa kana immoo gabaasaa qabatamaa ta'ee oduun kun garuu dhugaa fi madda odeeffannaa bilbila kiyyaanis masqalaa addabaabayii irratti ijoollee naannoo adda addaa irraa dhufan kan wal qunnamee yoo dubbadhu wanni suni dhugaa ta'uu amma gama sooshaal miidiyaatiinis deemaa jirti. Garuu dubbitti kana hangam takka wabii akka qabu guyyaa boruu keessatti balballoomii kan isinii dhiyeessinu ta'a. Rabbiin saba keenya wal haa taasisu. Oolmaan Oromiyaa raaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatti caayaa Oromoo TV qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii isin jedha. Yeroo ammaa dhukaasuudhaaf qophaa'aa jiranii sirni argaa jirtan dhaabbatanii jechuudha argaa jirtan meeshaadhaan nutti dhaadataa jiru. Yeroo ammaa kana dhukaasuudhaaf nutti dhaadataa jiru. Qeerroon keenya garuu wareegama kamuyyuu taatan ni. Daqiiqaa istiidiyoo seennee jechuun 40 gahan dura jechuudha.
Free Jawar Muhammad, Free Bakala Garba, Justice for Achalu, Abiyyi the Killer kan jedhu dhaadannoo dhageemaa akka turee fi isa kana immoo gabaasaa qabatamaa ta'ee oduun kun garuu dhugaa fi madda odeeffannaa bilbila kiyyaanis masqalaa addabaabaayii irratti ijoollee naannoo adda addaa irraa dhufan kan wal qunnamee yoo dubbadhu wanni suni dhugaa ta'uu amma gama sooshaal miidiyaatiinis deemaa jirti garuu dubbitti kana hangam takka wabii akka qabu guyyaa boruu keessatti balballoomii kan isinii dhiyeessinu ta'a. Rabbiin saba keenya wal haa taasisu. Oolmaan Oromiyaa raaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatti caayaa Oromoo TV qophiiwwan hafan wajjin turtii gaarii isinii jedha.